Tabarza, meke engo tabarza, kalefinda chibasa, gurradira no de sagadengara hamesa. Diinni hanga fedhe dadhabaa fakkaatullee hin tuuffatamu amma fedhe jabaa fi guddaa ta'ellee sodaatamuu hin qabu. Dubbiinni guddaan hicciitii humna garee ofii haala gaariin qabatanii qabsaa'uun injifannoo nama qabsiisa. Mootiin Haayile Sillaasee lafa Oromoo naannoo isaatii qabachuuf waraanaan waan hin dandeenyeef tooftaalee lama kaayyeeffate. Isaanis inni jalqabaa gosoota Oromoo lama walitti buusee lameenuu yoo dadhaban tokko isaan keessaa filatee deeggaruun kan biroo immoo akka bitaman gochuu ture. Mootiin Minilik Gondar Maqdallaatti Tewoodiroos irraa barnootaa fi muuxannoo fudhatee kan dhufe akaakayyuun isaa Haayile Sillaaseen jalqabee kan adda kute lafa Oromoo qabachuu ture. Dursee Haayile Sillaaseen Galaan, Abbichuu fi Salaale addaan qoqqoodee bituun qabachuun isaa ni beekama. Hojii Minilik inni itti aanu Gullallee to'achuun hojii isaa isa jalqabaa ture. Kanaaf ammoo wantoonni sadi akka isa barbaachisan inni jalqabaa meeshaa waraanaa galchuu, itti fufee hooggantoota waraanaa qopheessuu, dhumarratti weeraruuf naannoowwan karoorsan gosaan adda baasanii wal lolchiisuun tooftaa isaanii isa guddaa ture. Algalooto Gullalleen kan tufaan algalooto gaara bichuu turii algalooto galaan Finfinnee maasee algalooto sinakka jaalalaan algalooto walirraan fagaannu algalooto jaannoo fagee. Tufaa Raddoo Jaarraa hora Finfinnee irraa jalqabee laga qabbanaa qabatee kanarra mana barumsaa Kookaba Tsibii Shoolaa Magganaanyaa hanga Xaafoo ga'utti kan jiru qabiyyee lafa bal'aa qabatee kan ture abbaa lafaa gosa eekkaa fi abbaa ijoollee 8 ture. Abbaa qabeenyaa kana karaa nagaan qabachuuf akkuma baratame goobana daaccee agarsiiftuu fi kan sossobu godhanii itti erganii Salaaleen bulee bitameera, Gullalleenis humnaan qabamee to'annoo jala ooleera. Kanaafuu mootiin kan inni sirraa barbaadu qabbartee yookaan bitamtee waggaatti al tokko qofa qabbara akka kaffaltuuf malee naannichatti akkuma bulchaa turtetti itti fuftaa jedheeni. Akkasumas Minilik qabeenya keetii fi lafa keetti si jalaa hin bu'u, ilma keessa hangafaa mootichi Kiristinnaa kaafachuu barbaadu jedhee qobanaa yoo gowwoomsuun gaafatu Tufaa Raddoo tole jechuun ilma isaa hangafaa Abeebee Minilik Kiristinnaa akka kaasan yookaan cuuphanii fi guddisaniif kenneefi. Abeebee Tufaa maasaraa mootummaa keessa Minilik wajjin taa'ee guddate. Gaaf tokko Etegee Xaayituun miila nyaataa dhukkubsatanii xabala Finfinneetti dhiqachuu akka barbaadan Abeebeef ibsani. Abeebeenis Etegee Xaayituun miilli isaanii dhukkubsachuu fi bishaan danfaa yookaan filoo'aatti dhiqachuu akka barbaadan abbaa isaa Tufaa Raddootti hima. Tufaanis waraabduu yookaan manqorqoriyaan waraabanii akka fayyadaman eeyyameefi. Yeroo xiqqoo booda natti fooyya'eera, garuu naannoodhuma kanatti manni naaf ijaaramee ganamaa fi galgala yoon cuuphadhe caalatti naaf wayyaa jechuun Abeebeen gara Tufaatti gaaffii akka dhiyeessuuf godhame. Tufaanis garaa qulqulluun gara fuula duraatti rakkoo inni fidu xiinxaluu dhabuurraa kan ka'e tole manni citaa yookaan ilfinyiin achuma xabalicha cinaatti waraanni koo haa ijaaraniif jedhee heeyyameefi. Yeroo kanatti Minilik Shawaa Lixaa aanaa Ejeree bosona naannoo saniin hawwatamanii naannoodhuma sana ture. Mootichi rakkoon hirina mukaa naannoo kanatti akka isaaf furamuuf yaaduun mannaa gashaa isaa Inxooxxoorraa gara Ejereetti jijjiiruuf qophiirra ture. Bakkichas maqaatti jijjiiruun Addis Alam jedhee moggaase. Kun otoo kanaan jiru gara maasaraa mootummaa Inxooxxootti yommuu deebi'u Etegee Xaayituun achi dhabe. Bakka isheen deemte gargaartota yookaan ashkarii ishee yoo gaafatu Finfinnee bu'uu itti himani. Minilik aangaa'ota isaanii fi hooggantoota waraanaa isaaniin marfamanii gara xabala yookaan hora Finfinnee yommuu bu'an Xaayituuf manni ijaaramee fi arge. Minilik akkuma achi ga'een bitaa fi mirga hunda ilaalee qorsitoota isaa wajjin erga mari'atanii booda naannichi waan isaan gammachiiseef achuma turuuf murteessani. Minilikii fi Xaayituun hordoftoota isaanii faana naannoo bishaan danfaa yookaan filoo'aa buufatanii yeroo turanitti mukoonni miimoozaa, abaaboowwan bareedinaa naannoo fi foolii garaagaraa keessa isaaniitti galchaa uffata magariisa kan uffate kan fakkaate naannoo isaanii daawwachaa iddoo kana Addis Ababaa yookaan abaaboo haaraa jedhee moggaaseera jedhama. Bakkee kanaa fi naannoo isaa hordoftoota isaanii abbootii aangoof bakka jireenyaa kennaniifi. Bifa kanaan handhuurra Oromiyaa kan taate Finfinneen bara 1879 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Minilikiin qabamte. Dachee seena qabeetti yaada gootota kumaa bara dheeraaf kabajaan jiraattee bara nandiin si murgitu guddataa Raddoo.
ormaaf diinaan dhuunfatama. Minilik ilma kiristinnaa isaa Abeebeef beenyaa yookaan ristii kenneefi. Abeebeenis Minilikiif tajaajila amanamaa ta'ee guddate. Bara 1888tti humni weerartoota Xaaliyaanii Itoophiyaa koloneeffachuuf Adwaa irratti waraana geggeessani. Yeroo kanatti mootiin Minilik lammiiwwan hunduu daangaa qaxxaamuree humna dhufe kana dura dhaabbachuuf waamichi yommuu dhiyeessan kan isaan wajjin ture Abeebeen hoogganaa abbaa fardaa Gullallee fi Salaalee ta'e Dajjaasmaach Baalchaa Saafoo fi Iteegee Xaayituu faa wajjin falmachuuf gara Adwaatti duulani. Abeebeen lafoo duubaan humna eeggattoota Xaaliyaanii bakka turan irraa kiiloomeetira 13 fagaatee kaampii jiru waraana abbaa fardaa qabatee deemee gubuun ajajaa kaampichaa ajjeesee morma isaa gulantaa isaa wajjin kutee fidee Minilikitti agarsiise. Kanaanis gulantaa fiitu waraarummaa kennameefi. Fiitu waraarii Abeebee Tufaa Raddoo injifannoo Adwaan booda mootii Minilik wajjin gara Finfinneetti deebi'anii bulchiinsa waliigalaa Wallaggaatti aanaa Sibuu Siree akka bulchaniif muudamanii deemani. Mootiin Minilik dhukkubsatanii mana ooluu yommuu jalqaban hojiin mootummaa akka hin gufanneef dhaaltuun aangoo kootii ilma koo Liji Iyyaasuudha jechuun Minilik aangoo kenneefi. Yeroo kanatti aangoo Iyyaasuu humni faallessu itti ka'e. Gurmeessaan mormituu isaanii fiitu waraarii Habte Goorgis diinagdee ture. Iyyaasuu aangoo irraa buusuuf gahee guddaas taphateera. Mootiin biyya Walloo Mikaa'el mucaasaa Iyyaasuu aangoo irraa kaasuu mormuun gara aangoo isaatti akka deebi'u jechuun loltoota Walloo hoogganuun sagalee irratti lola taasise. Lolli inni jalqabaa kunis moo'icha mootii Mikaa'eliitiin goolabame. Fiitu waraarii Habte Goorgis yookaan abbaan malaa humna isaa hanga jabeeffatutti araara kan buusu fakkeessuudhaan meeshaa lolaa fi humna waraanaa walitti qabuu eegale. Fiitu waraarii Abeebee Tufaa Raddoo Wallaggarraa loltoota isaa qabatee sagalee irratti akka duulan waamicha dhiyeesseefi. Karaa biroon ammoo Xaaliyaanii, Ingilizii fi Faransaay irraa meeshaalee waraanaa karaa Jibuutii irraan atattamaan akka galu walitti dhufeenya godhaa ture. Fiitu waraarii Habte Goorgis dhaaltuu aangoo Tafarii Mokonnon wajjin ta'uun lola sagalee isa lammaffaa fiitu waraarii Abeebee Tufaa dabalatee loltoonni mootii Mikaa'el faa sagalee irratti dura dhaabbatani. Loltuun Walloo ni mo'atame. Mootiin Mikaa'el warra gara jabeeyyii kanatti harka kennachuu koorra jechuun waraana mataa isaatiin miila isaa mirgaarra waraanamee harka isaa fiitu waraarii Abeebee Tufaatti kenne. Fiitu waraariin Abeebeen qabsoo aangoof godhametti gaddanii argamuu isaaniif Tafarii Mokonnonii fi fiitu waraariin Habte Goorgis diinagdee deeggartoota Iyyaasuu bifa muudamaan naannoo isaan irraa fageessuu murteessani. Haaluma kanaan fiitu waraarii Abeebee Tufaa bulchaa waliigalaa Arsii gochuun muudani. Kanarratti hundaa'uun fiitu waraarii Abeebee Tufaaf qarshii 10,000 fi qawwee 500 kennanii fi gara ittiin muudaman Arsiitti geggeessani. Fiitu waraarii Abeebeenis loltoota isaa 3,000 fudhatanii calqabatti Shawaa Bahaa Adaamaa bulanii guyyaa itti aanu laga Awaash ce'anii magaalaa Siree jedhamtu akka gaaniin yeroo galgalaa'u bakka bultii achuma godhatani. Yeroo kana loltoota keessaa ergamaan tokko gara fuula fiitu waraarii Abeebeetti dhiyaatee Dajjaasmaach Walde Tsaadeq bulchaa waliigalaa Arsii ta'anii ramadamaniiru. Kanaafuu loltoonni fi muudamtoonni isaa gara fiitu waraarii Habte Goorgisitti akka deebi'an ajajameera jedhe. Fiitu waraarii Abeebeen garuu karaa Arbaa Guugguu akka deeman kan jedhu qajeelfama isaanitti hime. Dajjaasmaach Walde Tsaadeq Arsii bulchaa otoo jiranii fiitu waraarii Abeebee Tufaa wajjin daangaa irratti wal lolanii waraanatti seenani. Dhimmichi akka isaan ilaalaniif iyyannoo mootittii Zawdituutti yommuu dhiyeeffatan Abeebeen akka hin tuqamne jedhanii deebii kennani. Erga kun ta'ee booda fiitu waraarii Abeebeen bulchaa waliigalaa Kafaa ta'anii loltoota isaanii 2,000 qabatanii gara Boongaatti ergamani. Boongaa yommuu gahan bulchaan waliigalaa Kafaa Dajjaasmaach Alulaan bulchaa ture. Fiitu waraarii Abeebee Tufaaf kan kenname magaalaa Boongaa qofa ta'e. Ganda xiqqoo kanatti hordofsiisanii baay'ee ergaa deemanii kutaa bulchiinsa waliigalaa Arsii aanaa Xiichoo yommuu gahan fiitu waraarii Habte Goorgis Dajjaasmaach Walde Tsaadeq wajjin wal mari'atanii karaa irratti lola riphee lolaa irratti banani. Loltoonni fiitu waraarii Abeebees dadhabbii daandii irraa kan ka'e miidhaa baay'een isaan irra ga'eera. Abeebeenis gateettii isaa irra madaa'e. Dhumarratti garuu injifannoo gonfatanii magaalaa Arbaa Guugguu seenani. Fiitu waraarii Abeebeen hariiroon mootummaa
mootummaa wajjin qabanis sababa du'a mootittii Zoodituutiin laafeera. Aangoo dhaaltichi Tafarii Mokonnonii fi ministeerri waraanaa Habte Goorgis Dinagdee karaa ittiin feetoraarii Abeebee dhabamsiisan tooftaa baafatanii. Kunis koree Abuuna Maatiyos Phaaphaasii mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaan durfamanii karaa Arbaa Guugguutti ergamanii feetoraarii Abeebee wajjin turuun wanti feetoraarii Abeebee irratti raawwate hunduu dogoggora ta'uusaa fi mootummaanis kanuma gatii baasuuf gulantaa dajjaasmaachummaa gara bakka turanii Wallaggaatti bulchiinsummaan isin muuduu yaadaniiru. Feetoraarii Abeebeen araara yaadame yoo fudhatan dogoggoricha irra deebiin akka raawwatamne Tafarii Mokonnon waadaa galaniiru jechuudhaan guyyoota 15 kan ta'uuf mariisisaa achuma ture. Abuuna Maatiyos dhimma ergamaniif hojii waliigalchiisuu feetoraarii Abeebee Tufaa wajjin waliigaltee erga xumuranii booda gara Finfinnee deebi'uuf kaani. Galaa fudhatanii deeman irraa nyaatanii kan hafe sheekan ammoo nyaadhu jedhanii feetoraarii Abeebeef kennuun bahanii deemani. Feetoraarii Abeebeenis Abuuna Maatiyos erga geggeessanii booda deebi'anii nyaaticha nyaachuuf ariitiin yommuu banan mana nyaatiin itti qophaa'u kan ture shira qaba waan ta'eef hin nyaatiin ittiin jedhe. Maal jechuu keessan namni Waaqayyoo akkamitti shakkama abbaa keenya jedhee al tokko yommuu afaan kaatu utuun dabalatiin ol isa deebisee kufee mudde 7 bara 1918 lubbuun isaa dabarte. Orumtaa isaa gaafa mudde 8 bara 1918 akka lakkoofsa Habashaatti mana qulqullummaa ijaarsisan Diimaa Goorgisitti awwaalame. Aangoo dhaaltichi Tafarii Mokonnon du'ee kan awwaalame dhuguma feetoraarii Abeebee Tufaati moo yookaan miti jechuun qulqulleessuuf waan gaddaniif fakkeessanii firoottanii fi bakka abbaan isaa itti awwaalame eekkaa geeffamee awwaalamuu qaba malee Arbaa Guugguu ta'uun qabu jedhee awwaalcha isaa qochisiisee baasuun yoo ilaalan sirriidhumatti morma isaa irratti godaannisni madaa'e Abeebee ta'uu isaa ilaalanii erga mirkaneeffatanii booda kun ajaa'ira baasuun hin danda'amu jechuun deebisanii awwaala.